Egaa warreen taphicha irratti hirmaatan taphichi baay'ee salphaadha namatti tola jechaati kan isaan kaan fuulatti hin dhiqate. Kaan karaamatti dhangalaasifte. Kaanis gatee deebi'ee tapha sasalphaa garuu nama bohaarsu, nama bashannansiisu maatii faana isinis taphachuu dandeessanidha. Gareen hunduu baay'ee yaalaniiru isaan hundaafuu hamileen kennitaniire. Baay'ee gaariidha. Hamilee ofiin kennitanii ceesisaa booda qabiyyee kan biraa tapha biraadhaan deebinee dhufna. Eessayyuu naqiinaa OBN gaamee daawwadha. Ceesisaa booda dhufneeti kan nuti jirru taphoonni isiniif dhiyaatan akkasiin bohaarsan isin barsiisaa waa'u shakkii tokko qabnu amma immoo kan nama lamaan ture amma immoo garee Amaanu'eel faa fi garee addunyaa faatti qoonneeti kan nuti jirru isaan hunduu babbareedanii qophaa'anii dhaabbachaa jiru tapha baay'ee salphaadha isinis manatti shaakaluu kan isin dandeessanidha kunoo argitanii miti uffata kanaanan garee kana keessaa nam tokko garee kana keessaa nama tokko dhufanii iji isaanii ni hidhama bishaan Haayilaandii bishaan baatu kana kaasanii sana mallattoon keelloo fi diimaa jiru sana naa kaa'uu jechuudha. Tapha baay'ee salphaadha. Isinis mana keessan taa'atii shaakalaa isiniin jenna. Qophooftaniittu maali waan dadhabdan fakkaattu? Eenyummaata? Eenyummaata? Isinidha? Dhaadannoon keessan baay'ee bareedaadha. Eenyus akka mo'atu daawwattoonnis asiis gareen keessanis kaameraanis isin ilaala waan fi walumaa murteessina garee keessa irraa nama filachuu dandeessu garee kanarraa nam tokko garee kanarraa nam tokko seenaan filatamteetti seenuu kootu seenu ramadaaniif seenaan ammas dhufanii jiru baay'ee bareedaadha taphichi isinii galeera miti ani ija keessan xiqqumaniidha akkasii hin arginetti achi xiyyeeffannoodhaan ilaaltu toon hidhamiin dura kanuma kaastanii geessitanii bakka halluu diimaadhaa fi keelloon taa'ee san argitanii tokko irra keessa salphaadhu karaarraa goggoruu uumamuun barbaachisu gaa xiqqoo shanatti dheeratteetta garuu seenuu kun qophooftaniittu miti sirriitti ilaaltaniittu miti kallattiidhaan ilaaltaniittu ani diimaadha ati halluu keelloo irra keessaa ati diimaa irra keessaa siniifaa kennu miti harka keessanitti amman eegalaa jedhutti eegaltee qabadhaatuma dhaabadhaa harkaan tottolfachaa jirtaadha sirreessaan jira natti mul'ate akkasii mul'ate nanaan mul'atee si rakkise miti baay'ee gaarii na eegaa siniin lakkaa kun kan ramadaan ta'eera kun kan seenaa ta'eera kan isaan yaadatti beekani ramadaan halluu diimaa ture seenaan halluu keelloo ture ammammas dabarseen jira walumaan alaallu kotta qophooftaniittu miti garuu argamaa jiru miti dhadhanii bishaan kana irra kaa'uu eegaluudhaaf tokko sadi deemaa irra kaa'a hamileen hin jiru yeroo keessa kaa'uu dandeessu. Alaa kaa'uu dandeessu. Hamileen hin jiru garee keessanii. Baay'ee gaarii. Dhaabbadha. Keessanii ga'eera miti ramu xumurtee ramu. Baay'ee gaariidha. Asuma dhaabbadha. Asuma garagalaa dhaabbadha. Baay'een deemina. Dhaabbadha. Amma baay'ee bareechitee keessee waan jirtuufi. Kanaan beekan. Ayibbee akkatti injifattan iyyuu kuban qaba. Meelaalladhu. Kunoo keessee jirtu. Amma fudhadhaati deebi'a. An xiyyeeffannoodhaan laalaa isiniin hin jenne. Hamileen hin jiru garee keessaniif. Tolee garee lamaanuu keessaa Amaanu'eel Dassaaleenyii fi Gammachuu Misaakkee bakka bu'anii qophaa'anii jiru warri garee garuu deeggarsi keessan baay'ee laafaadha. Amaanu'eel moo Gammeet injifata? Harkatti naa qaba. Rarraafadhaatuma akkuma nama gabaarraa waa bitatee galuutti achiin deemtuun keessu kanaafuu akka xiqqoo ishee deemsaaf sinii tolutti
Gammeen halluu diimaadha kan inni irra kaa'u. Amaanu'eel ammoo halluu keelloo irra kaa'a. Deemtanii kaa'uu eegaluudhaaf 1 2 3. Hamileen hin jiru garuu. Uy geesse gammeen geesse. Gamme jabaadhu. Gamme familien kennitaniifi. Amaanu'eel bira dhaabatee barbaadaa jira. Amaanu'eel ijoollee erga irra kaa'ee booddee barbaadaa jira. Hamileen hin jiru. Gamme jabaadhu. Daqiiqaan dhumatee jira. Asuma ture. Baay'ee gaariidha. Gamoo siigu. Ani garuu gammee hordofee. Baay'ee bareedaadha. Ati eessa geessuuf turte kun? Gammee gaafa jennu gaafa dhufu kokkootii. Kanaafuu dhaggeeffadhaa warri garee gammee fa'a. Gaafa isaan gammee jedhan gammachuu hordofeen dhufee as ga'ee jedhe gareen keessan toofta kan dubbatame gammeedhaaf kan jecha garee sanaa hordofee dhufee argate garuu Amaanu'eel kan garee keessan moosise isin waan ta'eef gaafa isin gammeedhaan kallattii qajeeshitan Amaanu'eel dhufee argateera. Hamileen hin barbaachisu. Hamileen hin jiru? Mee dhaadannoo keessan? Caalaa moo Najaattu injifata kan jedhu walumaan ilaalla. Najaat Caalaa Caalaa. Kanaafuu gareen kun Najuuye qabadhu kan. Amma deemsa eegaluuf jettu deemsa keessan eegaluudhaaf xiqqoo shakka isin dogoggorsiisnetti. Eegaluudhaaf 1 2 3. Halluu nasir kunoo garee isaaniitti kan maal akka kana hojjetan hin beeku hamilee kennaaf biyya biraa deemaa jiru. Jabaadha qaasa keessani jabaadha ga'uuf jettu jabaadha caalaa injifataa jirta. Asuma dhaabbadhu Najuu biyya bareeda ture akkam ture. Daawwannaa deemtanii deebitanii loon bada dhadhaniittu marga achi geessee loon tissuu dhadhatee waan itti hojjette hin beeku baay'ee gaariidha. Ammas taphni keenyatti fufeeti kan inni jiru Caalaaf Najaat loon tissuu ijoollee warra tissee gargaaruu dhaqaniiru baay'ee bareedaadha. Adaadu
Maali? Mul'ata ture. Mul'ata ture. Haqummaa kee baay'ee amileen kennamuufi. Tamu mul'ata. Waan tokko. Dhugaa? Dhugaa rabbi. Amma fuuldura kee maaltu jira? Maal ture? Ammoo nan argamaadhaan. Sagalee kee hin dhagaa. Itti deemu kan Lakki. Ngaa miti? Dhugaa mul'ata. Tole. Ammoo gaadurumaa ofumaa haqummaa keedhaan hin argama itti waan ta'eef waama salphaa sin ajaja. Tamu ishee kan harkatti naa qaban. Adaadu. Kan akkuma nama gabaadhaa waa bitatee galuutti qabattee xiqqoo ishee akka deemsaas ni ta'utti. Xiqquma ishee. Tole warri garee garuu baay'ee laaftaniitu. Hamileen hin jiru. Adaadomoo ta'amti injifatan tokko lama sadi. Biyya biraa isaan biyya biraa jiru. Adado kaya Kayatera. Tole kata itu. Sila manu. Kayatera. Adado baay'ee deemte tamaamin argatte tamaa waa maleen taa'atte fiddee kaawwatte waan Kot. obsa baay'eedhaan si eegaa ture tamaam taa'ee si eegaa ture. Hamilee kennaaf hime akkam ture kan Adaadoo fi kan tamaam baay'ee ajaa'iba ture. An tamaam halluu keelloorra naa kaa'in jedhee diimaarra dhaqee kaa'ee Adaadoon tamaammoo barbaadaa dhaqxee halluu ishee diimaarra kaawwattee jirti. Yoo barfattus injifattuun isheedha. Tamaam immoo yaalii baay'eedhaan dhaqee kaawwate garuu kan isaaf ajajame miti. Maskaram Baahiruu fi Addunyaa Margaa ammas tapha kanaan kan xumuraa deemuuf jedhu kan harkatti naa qabattu. Maskuu qabadhu addu. Hin argamu miti? Hin argama taanaan garuu ilaa. Kanaafuu Maskaram Baahiruu halluu keelloorra naaf keessi Addunyaa Margaa halluu diimaarra naaf kaa halluu achi jiru jechuu kooti. Deemuu eegaluudhaaf tokko lama sadi. Hamilee.
Ijoollee Masqaramii fi Addunyaa loon bobbaasuudha kan ta'e hin beeku hin jiranii. Ijoollee. Asbata ta ang kaina. Sagalain yun eh. Udah. Anana. Hinay. Umuran irratti Masqaram injifattee jirti. Garuu deeggarsa garee seetiin dhattee achirra keewwattee booddee Addunyaa biraa ka'e jennaan kan ishee ta'uu mirkaneeffattee injifattee jirti. Addunyaan miilaan dhiitee irra darbee irra daa'imee akka daa'imaatti dhumarratti argatee jira. Baay'ee gaariidha. Akkam ture taphichi? Taphichi baay'ee bareeda. Dhugaa? Garee kamtu injifate? Ani garuu mudannoo addaa tokko hin qaba. Maaliin? Loonnis iddoo kana waan jiraniif waan loon nyaachuu natti deemaa natti fakkaata iyyaa ture. Waan hin argamneef yaada kee keessa loon jiru natti dhufuu danda'a waan jettee yaaddaa deemtee fi xiqqoo ishee rifachaa turte. Addunyaan immoo garee kan biraa dhaga'aa ture. Fakkeenyaaf kan inni wajjiniin jiru garee Caalaafaa, garee Gammeefaa, kan inni dhaggeeffachaa ture garee Amaanu'eelfaa. Kan argachuu qabu almee qarra darbee. Isaan na dogoggorsiise. Ati kanatti dhaga'uu qabdu kun maal nutti agarsiisa? Gareedhaanis waa ta'an yoo ta'e nama nu deeggaruu fi nama nu injifachuuf nu waliin morkatu adda baasnee ajaja isaa beeku waa xiyyeeffannootti kennuu akka qabnu nutti agarsiisa jechuudha. Kan isin daawwachaa jirtan tapha morka gaammee ijoollee OBN gaammeerraa gama ogummaa akkasumas ammoo hojii garaa garaa keessatti bobba'anii hojjechaa jiran wajjiniin morka taasifamaa jirudha. Akkasiin ittiin bohaaraa ittiin bashannana asis waan daawwattanitti gammadaa akkasiin jirtan shakkiin qabnu ceesisaa booda tapha bareedaa kan biraa qabannee deebina. OBN gaammee daawwadha.